Jirra jirtu hordoftoonni KOOKEEF-TUBE har'a paartii 7ffaa geenye irraa exitexam bara 2015-17 hojjechaa jirra. Har'a gaaffii 30 kan hojjennu ta'a. Kallattiimaan garaagaraa seenaa chaanalii keenya subscribe video immoo like gochuudhaan nu wajjin akka turtan isin affeeruu barbaada. So gaaffiin tokkoffaa maal jedha? Assume that the project enterprise key team preference and the depth in the proportion of 0.6, 0.3 and 0.1 respectively. If the component of the cost of equity, preference and the depth are 15%, 13% and 11% respectively, what is the weighted average of cost of capital? Statics weight average cost gaafatamne jechuudha. Kanaaf maaltu nu kenname asitti proportion isaa nu kennameera. So weighted average cost of capital jechuun yeroo hundaa weighted what call proportion times component of the cost ta'an ta'eefi lakkoofsa kana baay'isuu kana gaafa walitti ida'amu weighted average cost arganna jechuudha. So weighted average cost is equal to 0.6 times 15% plus 0.3 times 13% plus 0.1 times 11% jedha. Dhumarratti akkuma argaa jirtan kana parsantii 14 arganna jechuudha. Weighted average cost of capital bifa kanaan akka barbaadnu beekuu qabdu jechuudha. Inni itti aanuun gaaffii 32ffaan informal organization make use of communication jedha. Diagonal upward graphing downward communication jedha. Egaa akkuma beekamu informal organization yeroo baay'ee communication isaanii through graphing akka ta'e ni beekna. Ololaachuun graphing jechuun olola tamsaasuudhaan communication isaanii yeroo baay'ee gaggeessu jechuudha. So the way of communication isaanii the so-called graphing ta'a jechuudha. So gaaffii 31 kan eegalleef asin dura waan hojjenneefi kanaaf inni sun achirraa itti fufeera jechuudha barbaanneeti. So warroonni haaraa duubatti deebitanii paartii tokkoffaa gajjaaffaa ilaaluu dandeessu jechuudha. Gaaffii 33 Mr. Ababa is a manager of Gold Water Company and he is concentrated on achieving high production efficiency and wide distribution by assuming consumers are primarily interested in product in the low price. Which philosophy is used by Mr. Ababa? Now Mr. Ababa Gold Water Company keessatti manager jechuudha. Concentration isaa yeroo baay'ee high production efficiency fi wide distribution. Kanaafi namichi kun interest isaa egaa production efficiency fi large coverage yoo ta'e focusing isaa maayinni philosophy isaa maayinni kan jedhu ilaalla jechuudha. Production concepts, holistic concept, marketing concepts, the product concept. Sirriitti ilaala. Namichi kun kaayyoon isaa high production efficiency and the wide distribution. Maaliif? Interest isaa availability at low price waan ta'eef. So at low price large coverage barbaada jechuun namichi kun strategy isaa almost production strategy yookaan production concept dha jechuudha. Gaaffii itti aanu blank in the process of dividing a target market into smaller, more precisely defined group of consumer or organization who have common needs. Blank is the process of dividing target market into smaller, more precisely defined group of consumer or organization who have common needs jedha. Egaa kuni marketing jedha. Market segmentation isa jedhu sana akka ta'e ifaadha isiniif jechuudha. So it is market segmentation is the process of dividing target market into smaller and a more precisely defined group of consumer or organization who may have a common need waan ta'eef. So market segmentation kan jedhu kun sirreedha. Gaaffii itti aanu one is belong to promotion marketing mix jedha. Mas marketing ma gaafatamaa jirra. So belong to the promotion marketing mix element kanneen jedhaman keessaa kamtu ramadamaadha? Packaging, location, channel, advertisement jedha. So promotion marketing mix kanneen jedhaman keessaa advertisement kan jennu kuni ni ramadama jechuudha. Gaaffii itti aanu one of the following is may not be necessary criteria for selecting market entry strategy in international business. Kuni international marketing jedha. Kuni principle of marketing jedha. So one of the following is may not be necessary criteria for selecting market entry strategy in international business. Launching business without detailed investigation jedha. And
clearly identify of risks jedha. Cost to include direct and indirect cost jedha. Speed of market entry desired. Kanaaf internationally market tokko irratti gaafa seenuu barbaannu strategy nuti fayyadamne kamiyya. Not jedha waan ta'eef asitti launching business without detailed investigation jedha. Kuni kisaaraa keessa nu buusa waan ta'eef sirrii miti. Kanaaf haadha jechuudha deebiin isaa. So among the following one is the component of job description statement dha HRM jedhama. Ammoo kan gaafatamne so kanneen filannoo kennaman keessaa job description irratti kan argamu kamedha. Physical characteristics, psychological characteristics, personal characteristics, duty and responsibility. So job description yeroo hundaa namni tokko maal hojjetaa, akkamitti hojjetaa, maaltu isarra eeggamaa kan jedhu ibsuudhaaf kan inni barreeffamu sila ta'ee fi always list about duties and the responsibility of the manpower. Hojjetaan tokko itti gaafatamummaan isaa, responsibilitiin isaa, mirgi fi dirqamni isaa maa inni kan jedhu deebisuudhaaf job description kan qophaa'u. Kanaaf gaadha jechuudha. Gaafin 38ffaan assume that an ABC commercial bank can do something best that other commercial bank cannot do, and it owns skillful experts and advanced technology that other bank in an industry desire. This indicates that ABC commercial bank has business intelligence, strategy and policy, competitive advantage, mission statement. Egaa dhaabbanni kamiyyuu yeroo hundaa dhaabbattoonni isa wajjin dorgoman wanta inni qabu kan isaan hin qabne yoo qabaate inni wanti inni qabu suni akka advantage yookaan immoo competitive advantage dorgommii magaalaa sana keessa jiru akka inni win godhu kan taasisuudha sila ta'ee fi so competitive advantage kan jedhu kun deebisirreedha jechuudha. Deebisirreedha. Gaafin itti aanu which one of the following is a sign of good strategy implementation for a firm jedha. And if a firm is meeting or exceeding its performance target efficiently jedha. But if the firm performing value chain activity in a manner that disrupts firm's operation jedha. And if it is not leading to the achievement of planned objective in the target jedha. Then if it messes up the strategic position of the firm in an industry. Yes, dhaabbanni tokko good strategic implementation qabaa kan jennu yoo maal ta'edha. If the firm is meeting or exceeding its performance target efficiently jedha. Kuni baay'ee sirriidha. If the firm performing value chain activity in a manner that disrupts firm's operation jedha kun hin ta'u. Asitti disrupts firm's operation kan jedhuuf negative waan ta'eef. If it is not leading to the achievement of the planned objective kuni gonkumaan ta'u. If it messes up the strategic position of the firm industry jedha kunis hin ta'u. Kanaaf jechuudha deebiin. Gaafin itti aanu in hypothesis testing the value of the sample statistics that separate the region of acceptance and the region of rejection is called jedha. Indecision, critical value, rejection region, acceptance region jedha. Egaa hypothesisii tokko test gaafa goonu acceptance region fi rejection region qabna. Kanaaf region sana jidduu kan argannu yoo ta'e maybe we can say accepted or rejected jedha. Kanaaf criterion sun or sample statistics in acceptance region fi rejection region kana separate godhu eenyu jedha gaafin. Indecision jedha kun hin ta'u. Critical value rejection and acceptance region jedha. Kunuu asirratti rejection and acceptance kennameera waan ta'eef caafidaan aan sirrii miti kanaaf deebiin gara baatti deema jechuudha. So the answer is B. Gaafin itti aanu in decision to invest a substantial sum in any business venture expecting to earn a minimum return is capital budgeting decision, financial decision, working capital decision, investment decision jedha. Financial management jedha maal jedha in decision to invest a substantial sum in any business venture expecting asirra eegaltu expecting to earn minimum return jedha. Maximum return barbaadu minimum return barbaadu. So investment in akkanaa kun maal jedhamaadha capital budgeting decision, financial decision, working capital decision, investment decision jedha. So capital budgeting decision ita. If an investor invests in expecting of the minimum earn in return, that is known as so-called capital budgeting. So, level is
Gaaffii itti aanu which one of the following statement is true about formal group jedha. Reefu waa'ee informaal ilaalle amma immoo formal group gaafatamne jechuudha. Waa'ee formal group ilaalchisee kan dhugaa ta'e kan formed based on commonality of culture, religious function, linking for each other jedha. Ban exists without any rigid rules and other common interest in the bond for existence jedha. Chan they represent the human side of an organization jedha. Dan formed based on the work and the human resource required by the skill and the knowledge jedha. Kanaaf formal group ilaalchisee kan dhugaa ta'e kamii kan jedhu sirriitti ilaalaa filannoo isaa formed based on commonality, culture, religious function, linking for the other kun hin ta'u. Exist without any rigid rules and their common interest in the bond for existence hin ta'u. Isaan kunniin amaloota informal group. They represent the human side of an organization kunis hin ta'u. Formed based on the work and the human resource required by the skill and the knowledge kan jedhu kuni baay'ee sirriidha jechuudha. Baay'ee sirriidha. Gaaffiin itti aanu for any form of financial or non-financial payment given to employee for service he or she provides to an organization is jedha HRM jedha kuni a motivation, reward, incentive, compensation jedha. So any form of financial or non-financial payment given to the employees for service he or she provide to an organization jedha. Motivation, reward, incentive, compensation jedha. So compensation ila jechuudha. Compensation ila jechuudha. So HRM jedha kuni video isaa ilaaluu dandeessu. Video isaa hunda isaa hojjanneerra waan ta'eef video keenya sana ilaaluu dandeessu. Chaanalicha immoo subscribe godhaa. Video gaggaarii gadhiisaa jirra waan ta'eef chaanalicha subscribe godhaa warroonni subscribe hin goone. Gaaffiin 44 which one of the following is true about outcome of functional conflict? Which one of the following is true about outcome of functional conflict? Egaa conflictiin functional and dysfunctional jennee bakka lamatti qoodna. Functional conflict kan jennu kuni positive outcome qaba dhaabbata tokko keessatti jechuudha. Kanaaf kanneen kennaman keessaa waa'ee functional outcome ta'e kamidha amma job performance may be reduced, relationship may be damaged, conflict may cause job stress, organizational decision making is improved jedha. Kanaaf conflictiin tokko functional conflict ta'e taanaani outcome isaa organizational decision making is improved kan jedhu kuni sirriidha jechuudha. Gaaffiin itti aanu which one is not reason to why statistics is required in so many areas? Statistics in a multidisciplinary field da innerra. So statistics in multidisciplinary ta'e kuni area of interest isaa barbaachisummaan isaa kan hin taane isa kamii? Yookaan immoo which of the following is not the reason to why statistics is required in so many areas? And it used to make decision jedha. Ban since it gives always exact information jedha. Chan it gives you better understanding of how decision affect you jedha. Dan since numerical information is very everywhere. Amma kan hin taanedha it used to make decisions sirriidha. Since it gives always exact information kan jedhu kun so always exact information kennuu hin danda'u statistics. It gives you better understanding of how decision affect. Yes, kun ni ta'a. Since numerical information is everywhere kun sirriidha. Lakkoofsa wajjin kan jireenyi keenya yeroo baay'ee lakkoofsa wajjin waan ta'eef numerical value or information is everywhere kan jedhu kun almost sirriidha jechuudha. Gaaffiin itti aanu you want to perform everything according to procedure or policies which leadership style is present. Yeah. Look, you want to perform everything according to procedure and the policy. Wanti kamiyyuu akkan hojjetamu procedure jiruudhi ruulii jiruutiin sanirraa dibeet gochuun hin danda'amu jettee kan yaaddu yoo ta'e leadership style kan follow gochaa jirtaan. Autocratic, bureaucratic, democratic, laissez-faire jedha. Egaa akkuma beekamu bureaucratic leadership kan jennu kun yeroo baay'ee ruulii baay'ata, cheeniitu baay'ata, poolisiiwwantu baay'ata, achirra dibee gochuun hin dandeenyu sila ta'eefi it is bureaucratic leadership style ta'a jechuudha. Gaaffiin itti aanu identify the correct statement about training jedha. And it focuses on improving individual performance in all aspects. It focuses on improving skill for doing a particular task. It has long-term focus for improving skills. It is not restricted to the particular job. Kanaaf waa'ee training ilaalchee kan dhugaa ta'e kamiin. It focuses on improving individual performance in all aspects. It focuses on improving skill for doing particular task. It has long-term focus for improving skills. It has not restricted to particular job.
So sirrii ta'e asitti baadha jechuudha. Focuses on improving the skill for doing a particular task kan jedhu kun sirriidha jechuudha filannoowwan jiran keessa. 48 which of the following is a factor external to a business enterprise which influences its operation and determine its effectiveness. External business environment, entrepreneurial skill, ways of entrepreneur, entrepreneurial task. Which of the following is external factor kan nuti gaafatamne that influence operation and determine effectiveness. Amma external business environment, entrepreneurial skill, ways of entrepreneurial task isa hundi internally dha waan ta'eef deebiin keenya gabaabumatti aadha jechuudha. Because this is external ifaadha maquma isaa irratti akkuma nutti ibsaniin ifaadha waan ta'eef. Staffing is concerned with physical factors, environmental factor, financial factor, human factor jedha. Charree midhagni staffing yeroo baay'ee concern kan godhu maalidha? Physical factor, environmental, financial, human jedha. So human factor because staff kan goonu humna namoota waan ta'eef nama qacaraa jiru waan ta'eef human factor kan jedhu kun sirriidha jechuudha. Gaafin shantamaffaanii which one of the following is a written statement of the research design that include statement explaining and a detailed and a systematic outline of a particular research methodology. Research proposal, research paper, research methodology, significance of study. Sirriitti ilaala. Which of the following is written statement of the research design that includes a statement explaining the purpose of the study, detailed and the systematic outline of the part. Isa kana kan hunda bakka tokkotti hammatee qabu immoo research proposal dha. So the answer is almost research proposal kan jedhu barata. Gaafin itti aanu as human resource manager of an organization, you can appoint the newly selected employees to the job. In this case, which human resource management activity do you perform? Sirriitti ilaala. Ati human resource manager dhaabbata tokko haa jennuuti jedha. Nama newly selected ta'e hojjetaa kan kee isa haaraa jechuudha. Waan inni hojjetu biratti deemtee gaafa keessu yookaan akka hojjetu gaafa itti himtu maali rooliin ati taphachaa jirtu jedha. Orientation, selection, induction, placement. So the right person at the right time isa jennu sana inni kun immoo placement jedha. Placement. Hojjetaa sana erga fiddee qacarame booda induction erga kennitee booda kanaati hojii kanarratti hojii ati barbaaddu sanarratti assign kan gootu jechuudha. Amma namichi kun assign gochaa jira. Already orientation in dhumeera, induction in dhumeera, selection in dhumeera. Kanaaf namicha kana maal gochaa jira jechuudha. Hojii bakka inni hojjetu agarsiisa. Hojii kennaaf jira jechuudha. Hojii responsibility kennaaf jira jechuudha. Shantamii lammaffaan assume your staff are performing routine tasks jedha. They need to understand certain standard and the procedure. If you want to perform everything according to procedure or policy, which leadership style is preferable? Kunis reefu hojjanneerra karaa adda addaatiin gaafi kana leadership na change management dha. So ammas hojiin tokko akka procedureatti yookaan poolisii dhaabbata sanaatiin akka hojjetamu kan barbaaddu taanaan ammas bureaucratic-dha jechuudha. So asitti maal jedha if you want to perform everything according to procedure and the policy. Kanaaf ammas bureaucratic approach dha jechuudha. Egaa gaafileen akkana irra deddeebiidhaan gaafa dhufan exam irrattis yeroo baay'ee akka amma baranas expect akka godhamu beekamuu qaba jechuudha. Gaafinitti aanuun an action taken against an employee who has violated an organizational rule or whose performance has deteriorated to the point where corrective action is needed. Kunis HRM'dha. So maal jedha an action taken against an employee who has violated the rule. Amma dhaabbata tokko keessatti hojjetaan jiru seera fi ittiin bulmaata dhaabbata sana yoo cabse akkasumas performansiin isaa immoo even performance limitii gadi yoo ta'e dhaabbanni sun maal godhaa yookaan immoo waan akkamii murteessa yookaan murteen inni fudhatu sun maal jedhamaadha maintenance, discipline, grievance, integration jedha. Egaa kun ifaadha discipline kan jennu sana jechuudha. Maaliif hojjetaan tokko seeraa fi ittiin bulmaata dhaabbata sana hin kabaju taanaanii hojiin inni hojjetu corrective actionii gadi ta'e taanaanii maal goonaa yaa disciplineedhaan adabna jechuudha. Gaafii 54ffaanii when an element in a population have a known chance of being chosen as a subject in a sample, which of the following sampling design is used?
when element in the population have a known chance of being chosen as a subject in a sample. Argitanii probability isaanii ni beeku jechuudha. So carraa select ta'uu ni qabu jechuudha sampling sana keessa. So designing kun maal jedhamaadha? Dhaan probability sampling, accidental sampling, probability sampling, purposive sampling dha. So if they have a known chance of being chosen to the sample in the sampling, that is known as probability sampling jechuudha. So probability sampling is when a sample have a known probability of being included in the sample selected jechuudha. Anteefi chance irree jechuudha. Shantamishan, which of the following is not correct about controlling function jedha ammas introduction to management irra dhufneerra. Take corrective action for poor performance. The starting point of management function jedha kunin ta'u starting point of management function in planning it. Ensuring the actual activity confined to plan jedha. Measure actual performance with expected kun evaluation. So which of the following is not correct about controlling function jedha. Take corrective action eeyyanni ta'a. Corrective action fudhachuu gaafa poor performance in argame sirrii ni ta'a. Starting point of management function kan jedhu kun garuu sirrii miti. Ensuring the actual activity confined ni ta'a kuni. Measure the actual ni ta'a kanaaf baadha jechuudha. Maaliif the starting point of management function is planning jedha malee controlling miti. Shantamii jaarra geenyeerraa gaaffii shantamii jaaffaan which of the following is not the part of technical analysis of project. Which of the following is not part of technical analysis of the project. We need project management jedha jechuudha. Analysis of appropriate machine, equipment and tools jedha. Analysis of employees and the management team know-how. Analysis of mental and the physical workability of the project. Analysis of customer past and the present need of the project. Egaa filannoowwan kennaman keessaa technical analysis of project kan hin taane kamii sirriitti ilaala. Yes, I'm sure D akka jettan abdiin qaba. Analysis of customer past and the present need of the project team. It is not the part of technical analysis. Malee isaanan kuni hundi isaaniitu amma maashinii, equipment, toolii jiru akkasumas hojjettoota dhaabbata sanaa readiness isaanii ilaalu, mental and the physical workability of the project ilaaluun kuni almost it is technical analysis of the project. Inni kun almost in the project identification stage irratti kuni kan beekamu yookaan kan ilaalamu qabu jechuudha. So Din sirriidha jechuudha. Gaafni itti aanu assume your organization have rigid and formalized system and if it is not influenced by technological product and the market change and maintains constant pattern, which form of organizational structure is preferable for the given organization jedha. Matrix, mechanistic, organs, bureaucratic structure jedha. Sirriitti ilaala. Your organization have rigid and formalized system. Rigid and formalized system. If it is not influenced by technological product and the market change, maintains a constant pattern. So, such type of organizational structure can be preferably a mechanical structure of organization. So, more of rigid and formalized system. External factor only by any more influence gochuun danda'an jechuudha. So, the answer is B. Sometimes business buying behavior, strategic buying behavior jedha. Ammas gara marketing itti deebinee jirra. So sirriitti ilaalaa gaafichi kan jedhu blank refers to the buying behavior of final consumer whose the individual and the household buy goods and service for personal consumption kan jedhu kun consumer buying behavior agarsiisa jechuudha. So the answer is A ta'a jechuudha. Shantamii saglaffaan which type of utility representing having a product available when you want it. Time utility, form utility, possession utility, place utility. Sirriitti ilaala. Which type of utility representing having the product available when you want it. When you want it. When you want it kan jedhu kun maal agarsiisa? Time utility. Where you want it ta'e taanaani place utility jenna jechuudha. Kanaaf ta'a jechuudha almost kuni. Ifa. Partii kanaaf gaafiin dhumaan a field of study that investigates the impact of individuals, groups, organizational structure on behavior within the organization is called or organizational behavior
team behavior, individual behavior, group behavior. The field of study that investigates the impact of individuals, groups, organizational structure on behavior within the organization. Now, kuni definitely organizational behavior or OB is a jennu sana jechuudha. So the answer must be A ta'a jechuudha. So viidiyoon keenya kanarraa egaa paartiin 7ffaan gaafii 30 kana fakkaata. Paartii 8ffaatiin kan walitti deebinu ta'a. Garuu warroonni chaanaalii keenya keessa seentanii viidiyoo laaltan osoo chaanaalicha subscribe hin goone warroonni baatan ammas akka of laaltan kabajaan isin gaafachuu barbaada. Maaliif chaanaalii kana gaafa subscribe gootan YouTube algoritimiin viidiyoon kun namoota hedduu bira akka qaqqabu taasisa. Kanaaf hamma tokko bareedaadha. Garuu ni hanqata. Namoonni viidiyoo kana laalan hedduu akka ta'an nan beekaa garuu chaanaalii immoo warroonni subscribe hin goone hedduu akka ta'an immoo YouTube algoritimiin natti himaa jira waan ta'eef baay'een keessan kan chaanaalii kiyya irratti viidiyoo laaltan viidiyoon isinitti toluu fi toluu dhabuu danda'a. Garuu namni adeemsa keessatti jijjiiramaa deema waan ta'eef nutis jabaannee jijjiiramnee akka waan gaarii hojjennuuf dhaloota kanaaf chaanaalicha subscribe gochaa nu jajjabeessuun isinirraa eegama jechuudha. Kanaaf viidiyoo like godhaa, chaanaalicha subscribe akkasumas barattoota viidiyoon kun isaan fayyada jettanii yaaddaniif immoo share gochuudhaan nu wajjin akka jiraattan isinin affeeruu barbaada. Paartii 8ffaatiin kan walitti deebinu ta'a. Hangasitti gaafa akka jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu. Nagaatti.